Ashama harka fuune kabajamtootaa fi hordoftoota chaanala YouTube Isaaq Ibrahim. Nageenyi kiyya kan jaalalaa fi kan kabajaadha kan onni irraa madde bakkuma jirtanitti isin haa dhaqqabu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Har'aan tanakaa viidiyoo bareedduu takka isiniif qabadhee dhiyaatee jira jechuudha. Viidiyoo baay'ee ajaa'ibaati. Viidiyoo har'aa keessatti jechuudha haala custom ringitoonii yookiin sagalee yaamichaa mataa keessanii kan ofii keessanii barbaaddan imo irra kaayachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Kanaaf jalqaba namoonni chaanala kiyyaa faaraa taatan baga gara chaanala kiyyaatti dhuftan jecha jalqaba viidiyoo tana laayikiidhaan eegala chaanala kiyya subscribe gochuu maatiinaaf ta'uudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Kanaaf ka viidiyoo tanallee waan isiniif hojjechuu barbaadeef jechuudha yeroo baay'ee namni ringtoonii tokko dhuma fayyadama jechuudha. Kanuma imoon nuu kennisan jechuudha. Kanaaf ringtoonii mataa keessanii sagalee bareedaa kan barbaaddan kan mataa keessanii sagalee yaamichaa kan imoodha akkamitti akka irra kaa'attan isinitti agarsiisuudhaaf kanaaf viidiyoo tanaan gadhumaa daawwadhaa isiniin jedha. Viidiyoo sana laayikiidhaan osoo eegaltanii baay'ee gaariidha. Sababni isaas viidiyoon laayikii hedduu qabu jechuudha. YouTube algooriizimiin bakka hedduutti akka mul'atu taasisaa. Viidiyoo sana sheer laayik gochuun irraanfatinaa koomentii hinaaf kaasiniin jedha. Amma kallattumaan gara barnootaatti isin dabarsaa hordofaa. Hayyakaa calqaba irratti wanni isinitti argisiisu appilikeeshinii amma as biratti argaa jirtan kana jechuudha. APK Editor jedhama. Telegram chaanala kiyyarra isiniif kaayaa yoo barbaaddan yookaan immoo Play Store irraa buufachuu dandeessanii yookiin immoo Google fi Chrome irraa akkasuma Aptoid fi Aurora Store irraa buufachuu dandeessan jechuudha. Kun immoo APK Pur application jedhamu jira achirraa buufachuu dandeessu jechuudha. Appilikeeshinii kana directly linkii isaa description box keessa isiniif kaayaa. Isa kana ni bantan jechuudha jalqaba irratti. Ni bantanii yeroo bantan ka haala kanaan isiniif fida. Haala amma argitan kanaan interfeesii yookiin fuula peejii kana isiniif fida. Achi booda as bira dhuftan waa afurtu jira. Select APK file jedha. Select APK from app ka jedhu jira. Isin isa lammaffaa kanarratti kilik gootanii yeroo tokko ni bantan jechaadha. Yoo bantan haala kanaan isiniif fida jechuudha. Appilikeeshiniiwwan bilbila keessanirra jiran websaayitii hunda guutuu isiniif fida. Amma isin imo bira dhaqxan jechaadha. Okay, imo laaltanii bakka imoon jiru kun amma imoon as bira jira. Imo kun akka bakka kanatti ni jira. Kilik godhee bana jechuudha yeroo tokko. San booda waan sadii waan afurii nu fida. Full edit jedha. Simple edit file replacement jedha bakka buusuu jechuudha. File replacementiin common edit fi XML file edit jedhu jira. Kun hunduu waan baay'ee murteessaadha. Garuu waan amma kan amma imoodhaaf ringitoonii yookiin sagalee yaamichaa ofii keessanii kan nuufaa irra kaayatan isinitti argisiisuuf jechuudha. Kanaaf isin simple edit file replacement jedhu kana isa lammaffaa kana kilik gootanii bantan jechuudha. Yeroo bantan haala kanaan interfeesii kana isinii fida. San booda maal gootanii as bira waan sadii jira. File ka jedhu jira, imeejiin jira, audioon jira jechuudha. Amma kaa isin audio kana kilik gootanii bantan jechuudha. Audio yoo bantan haala kanaan jechuudha ringitoonii sagalee yeroo walii barreessitanii yeroo kilik gootanii guutuun isaa as keessa jira jechaadha. Kanaaf amma mee tokko tokko mee irra tuqee isin dhageessisa. Akkuma argitan kun kaa yaamicha yeroo bilbilamuuti. Mee kan yeroo isiniif as bilbilamuu isa kana natti fakkaate. Kun isa kana jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee isa kanaadha. Sagaleen kun hundi isaa kan bilbila irra jiran kan imooti jechuudha. Kanaaf isa kana akkamitti jijjiiruu dandeenya? Kan ofii keenya irra kaayannaa ka jedhu amma isinitti argisiisa. Kanaaf amma maal gootanii bakka mallattoo qalamaa edit tana ni tuqxan jechuudha yeroo tokko as bira kilik gootanii bantanii san booda haala kanaan fuula kana isinii fida jechuudha. Isin yoo barbaaddan sagalee asii filachuu dandeessanii fakkeenyaaf loogoo ammayyaa jira, beautiful nashidaa jedhu jira. Manzuumaa raayyaa abbaa macaa jira fakkeenyaaf as bira manzuumaa irra kaachuun ni danda'a. Yoo barbaade muuziqaa jechuudhaan or normaalii muuziqaan fayyadamu. Kanaaf isin amma as keessaa filattanii yoo barbaaddan as dhuftanii bakka xiyya garuu olii tananii ni tuqxan jechuudha yeroo tokko. Achi booda bakka sagaleen keessan jiru isintu beeka. Ni filattanii mee fakkeenyaaf muuziqii kana keessaa maybe yoo qabaadhe haalaalee filadhu mee fakkeenyaaf mee isa kana beautiful nashiid yookiin immoo loogoo ammayyaa jedhu kanaa filadhu yookiin manzuumaa raayyaa jedhu kana tokko kanaa filadhu. Amma filadhee jira. Mee tabsiisee haalaaluu amma isa kana ture. سكرنا يا الله يا باري اليوم كن قبل داري
يا ربي قمت من جاري وجي خيري راتن غرغاري. Kanaaf kunoo akkuma argitan kana jechuudha as naa dhufe jechuudha jijjiirame inni duraa sun. Kanaaf amma maal godhaa erga haala kanaan fide isin kan biraa bakka buufachuu dandeettan normaal jechuudha. Kan kanneen hundaatu barbaaddanii jijjiirtanii anama isa raayyaa kana isinitti argisiisuudhaaf godhe san booda jechuudha. Amma seef naaf ta'eera dhibbaan dhibbatti sagalee ringitoonii kiyyaa kan imoodha. Haala kanaan naaf jijjiirameera yeroo namni naa bilbilu haala kanaan naaf yaamaa jechuudha. Immoo keessan keessa seentanii daataa yookiin immoo waayifaayi keessan bantanii cheek gochuu dandeessuu jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Kanaaf kana fakkaataa barnoonni irraa isiniif qabadhee dhiyaadhe. Wanni isiniif hin galle yoo jiraate na gaafachuu dandeessu jechuudha. Barnoonni kiyya kanarraa kana fakkaataa description box keessa chaanaalli kan koo jira, feesbuukni kan koo, teelegiraamni jira. Waan daawwattaniif hedduu galatoomaa horaa bulaa deebanaa.